akka qabu ka'aati kan ture. Guyyaarraa immoo kaampii raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraayitti argamu haleeluun isaanii himamaa jira. Mee kana irrattis maal jettu? Akkuma beekamu humni kun rakkoo guddaa biyya kanatti ta'ee waggaa dheeraadhaaf gidiraa adda addaa geessisaa ture jira. Gidiraa geessisu kana keessattuu uummata naannoo keenyas uummattoota saboota biroo irrattis miidhaa babal'aan gahaati kan ture. Erga jijjiiramni kun dhufe asittis immoo humna uummataatiin keessattuu qeerroof qarree keenya aarsaa kaffaleen hooggansi jijjiiramaa qindoominaan hojii hojjeteen humni kun injifatamee aangoo gadhiisee akka asii bahu taasifamee jira. Erga aangoo gadhiisee asii moo'atamee bahee booda waa hunda karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabuun deemsisuudhaaf yaalii guddaan taasifamaa ture. Garuu humni kun aangoo dhabe keessattuu saamicha bal'aa biyyattii irratti gaggeessaa ture bu'uureffachuudhaan akka nagaan hin buune akka tasgabbiin hin buune keessattuu naannoo keenya keessatti immoo humna hidhatee socho'u shanee jedhamu ijaaruudhaan waliin qindaa'uudhaan miidhaa adda addaa geessisaa ture. Ajjechaawwan adda addaa yaalii ajjechaa muummicha ministeeraa irratti dabalatee qubboota keenya artist Hacaaluu Hundeessaa galaafachuu dabalatee ajjechaawwan hedduu guyyoota darbanirree kan gaggeeffaman kana keessatti adda durummaadhaan dhimmicha qindeessuudhaan TPLF hojjechaa tureera. Bu'uuruma kana keessatti rakkooleen adda addaa gama adda addaatiin akka uumaman hojjechaati kan jiru jechaadha. Garuu mootummaan karaa tasgabbii qabuu fi karaa uummata durseen karaa biyya durseen waraana hambisuudhaaf yaalii bal'aan godhamaa tureera. Garuu humni kun amma waan baay'ee waan jalaa fashalaa'eef keessattuu jeequmsa taasisuudhaan humna uummataatiin aangootti deebi'uudhaaf fedhiin inni qabaachaa ture hundumtuu akka jalaa fashalaa'ee jira. Kun jalaa fashalaa'uu isaarraa kan ka'e yeroo ammaa kana xiyyeeffatee humna waraana biyyattii naannoo Tigraay keessatti waggoota dheeraadhaaf aarsaa guddaa kaffalaa ture irratti haleellaa geessee jira halkan darbe halkan kana jechaadha. Naannoo sa'aatii halkan walakkaarraa booda haleellaa geessee jira. Kun ifatti waraana uummattoota Itoophiyaa irratti sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa irratti jijjiiramicha irratti ifatti waraana labsuusaa kan agarsiisudha jechaadha. TPLF akkuma beekamu humni kun ajjechaadhaan gidiraa buusuudhaan uummata dararuudhaan humna beekamudha. Humnaan waa hunda jilbeeffachiisee of jalatti bitee deemuudhaaf waa hunda immoo ofii to'atee deemuudhaaf humna kanaan muuxannoo kana qofa kan qabu dimokiraasiidhaaf hirmaatanii kallattii hundaan waliin hojjechuudhaaf fedhii tokkollee humna hin qabnedha. Humni kunis keessattuu jijjiiramni kun hiree inni uummattoota Itoophiyaa irratti qabaachaa ture, hireen inni qabeenya uummattoota Itoophiyaa irratti qabaachaa ture hundumtuu waan jalaa fashalaa'ee jiruuf isa diiguudhaan waa hunda balleessuudhaaf tattaaffii guddaa gochaati kan ture. Ammas inni kun waan milkaa'uu fi dideef mallaqnis jijjiiramee nootaan waan jijjiirameef hiree naannoo sanattis qabu waan dhabeef kana cabsee humnaan yaalii isa dhumaa gochuudhaaf kan inni yaalaa jiru. Kun baay'ee adeemsa duubatti hafaa fi adeemsa mo'atamaadha. Raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa eegaa jiru ilmaan sabaaf sablammootaa kan ta'e kanarratti humna dur ofii hoogganaa turan irratti waraana banuun kun waan baay'ee qaanessaa fi fokkisaa hagam humni kun humna saalfii hin qabne aadaa hin qabne akka ta'e kan agarsiisudha. Uummanni keenya kan hubatee tokkoffaa bakka jirutti nageenya isaa akka eegu qe'ee isaa akka eegu walitti bu'iinsi biraa akka hin uumamne as keessaa iskeettoo baay'ee qabu waan ta'eef qaamolee adda addaa bobbaasanii mallaqa hiranii sochoosaa jiru waan ta'eef iddoowwan aanolee keenya keessatti gandoota keenya keessatti rakkoon tokkollee akka hin uumamne gochuu irratti uummanni keenya sirriitti xiyyeeffatee wal hubatee qindaa'ee milishaa isaa poolisii isaa karaa qabsiisee nageenya naannoo isaa nageenya qe'ee isaa akka eeggatu
asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Dhaabbilee uummataas murteessoo ta'an uummanni ofii akka eeggatu. Miidhaa adda addaa geessuudhaaf fedhii waan jiruuf kan akka eeggatu rakkoon biraa akka uummanni gochuu irratti xiyyeeffannee akka hojjennu asumaan dhaamsan dabarsaa. Birmadummaa biyyaa tokkummaa biyyaa eeguudhaaf immoo uummanni keenya dirqama qaba waan ta'eef lafa sana biyya sana akaakilee fi abaabileen keenya kan itti dhume aarsaa hedduu kan itti kaffalleedha. Kanaafuu ammas faallaadhaan gocha isaan deeman kana akkuma muummicha ministeeraa ajaja humna waraanaadhaaf akka kenname ibsanitti sana giddugaleessa godhannee birmadummaa biyyaa tiksuudhaaf humna kana yeroo isa dhumaatiif dhabamsiisuudhaaf jabaannee kallattii maraan hojjechuu qabna jechaadha. Jarri kun badiidhaaf kan uumamanii sabaaf sablammii walitti buusuu, amantaadhaan walitti buusuu, biyya diiguu, biyya wal nyaachisuu fi waa hunda dhuunfaa isaaniitiif oolfachuu irratti xiyyeeffatanii kan hojjechaa turanii isa dhabanii isaaf yaalii isa dhumaa gochaa jiru. Kanaaf uummanni keenya qindaa'ee nageenya qeesaa eegee akkasumas immoo birmadummaa biyyaa tokkummaa biyyaa waan balaa irratti buusu kana waan raawwataa jiraniif tarkaanfii fudhannee naannoo sana waan jiru yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessine uummanni Tigraayis karaa bilisummaatti akka ce'u, uummanni Tigraayis karaa boqonnaatti akka ce'u, uummata Tigraayis ukkaamsanii qabanii dhimma kana raawwachaa jiru waan ta'eef uummanni Tigraayis karaa dhugaatiin jijjiirama kana keessatti makamee fayyadamaa ta'e akka inni tarkaanfachuu danda'u isas karaa kanatti baasuudhaaf kallattii kaameen hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Isa kanaaf immoo iddoo jirru hundatti waldeeggarree birmadummaa biyya keenyaa wal cinaa dhaabbachuudhaan haala jiru kana yeroo gabaabaa keessatti umurree keessaa ba'uudhaaf jabaannee akka hojjennu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Humni kun humna injifatamaadha. Humna ajandaa siyaasaa hin qabne, ajandaa siyaasaa ittiin uummata qabsoofsisu hin qabne, humni kun humna yaalamee waggaa 27 biyya kana nyaatee wal nyaachisee uummata fixee humna uummataatiin injifatamedha. Kaayyoo siyaasaa kan hin qabne humna mo'atamaa ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Jarri kun immoo jara warra dullumaan dargaggoota Tigraay ammas ibiddatti kaanii ofii jiraachuudhaaf warra barbaadanidha. Dulluma keessa kana raawwachaa jiranii. Kanaaf humni kun yeroo dhumaatiif iddoo isaa akka qabatu taasisnee nagaan tasgabbiin biyya keenya keessatti akka bu'u gochuun nu barbaachisa jechaadha. Humni kun jijjiiramni kun akka hin dhufne uummata keenya naannoo Somaaliitti buqqisaa ture, uummata keenya gara jabinaan fixaa ture, Wallagga irratti uummatni keenya akka buqqa'u, Beenishaangulitti akka buqqa'u, Kibbarraa akka buqqa'u, namoonni hedduun akka dhuman halkanii guyyaa hojjechaati kan ture, faayinaansi gochaa ture, kan yeroo adda addaa uummata keenya ibsaati kan ture. Boqonnaa kun cufamuu qaba jechaadha. Boqonnaa kana cufuudhaaf immoo hiree qabnu kana fayyadamnee milkeessuu danda'utu nurra jiraata. Uummanni keenya qabsoo isaatiin hiree argate kana qabsoo isaatiin gahee Itoophiyaa hoogganuu, gahee Itoophiyaa ceesisuu argate kana kallattii maraan milkeessuudhaaf jabaatee wal hubatee cimee hojjechuutu irra jiraata. Abbaan barbaade harka micciiree harkaa baasuudhaaf kan deemu kana humni asitti qabsoo isaatiin injifatee deeme kun itti deebi'ee humnaan deebi'ee itti dhufuudhaaf yaalii gochaa jiru kana fashaleessuudhaaf jabaannee akka hojjennu asumaan dhaamsa koon dabarsaa. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa, qaamni nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa, caasaan hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan jiru uummata qindeessee kallattii maraan adda tokkoon nageenya naannoo keenyaa eegaa adda waraana immoo Tigraay keessatti nutti baname kana qolachuudhaan tarkaanfii fudhannee waan achi jiru qulqulleessinee karaa qabsiisuudhaaf jabaannee hojjennu isarratti xiyyeeffannee adeemnu kan jedhuun kaasuu barbaada. Walitti bu'iinsi sabaa, walitti bu'iinsi amantaa kallattii adda addaan naannoo keenya keessatti TPLF awwaalee deeme akka deebi'ee rakkoon biraa adda addaa TPLF ammas akka hin uumne of eeggannoo cimaadhaan jaarsoleen biyyaa, abbootiin gadaa, haawwan, dargaggoonni keenya, qeerroon keenya wal hubannaadhaan nagaa fi tasgabbii kallattii hundaan eegee jabaannee TPLF akkuma tokkummaadhaan kanaan dura injifannee iddootti galchine ammas immoo naannoo keenya tiksaa, qe'ee keenya tiksaa TPLF achi buqqisuudhaaf jabaannee hojjennu kan jedhu kaasuudhaafi.
Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa toora bilbilaa irratti argamtanii odeeffannoo dabalataan biraan geessaniif galatooma. Galatooma isinis.